Achiin Luusiferis bakka kufe sanii akkuma ta'ee ka'een duuba namicha maqaa Yesuus waame sanaan, lubbuun jiraachuuf yoo barbaadde lammata akkana jettee maqaa nama sanaa waamtee beekadhu jedhee cimsee akeekkachiise. Dhuguma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiif humni hundumtuu in jilbiifata, seexana Luusiferillee dabalate. Kanumaaf kitaabni qulqulluullee jilbi hundumtuu isaaf in jilbeeffata, gooftummaa isaas dhugaa baha kan jedhuuf. Kana booda abdii kutachuu keenya dhaggee Luusifer nu jajjabeessuu jalqabe. Turtii muraasaan duuba inni addunyaa kanarratti guutummaatti akka bituu fi gaafa sannuus warra aangoo olaanaa qaban godhee mootummaa isaa irratti akka shuumu waadaan of seene. Itti aanees ilmi namaa waan babbareedaa biliclicii foon isaa gammachiisu baay'ee waan jaallatuuf wanneen kanneen oomishuudhaan harka isaatti galchuun kadhannaaf, dubbii sagalee waaqaatiif akkasumas waldaa kiristaanaa deemee waaqessuuf akkasumas tajaajiluuf akka yeroo hin arganne gochuu itti cimsine. Keessattuu namoota karaa gooftaa irraa gorsuuf maloota sadiin ilmi namaa baay'ee barbaadu kanatti fayyadamna. Tokkoffaa qabeenyaatti yookaan birriitti fayyadamuun namoota sossobuu. Lammaffaa ulfinna biyya lafaa akka barbaadaniif akka argatan gochuun namoota sossobuu. Sadaffaa sagaagalaan yookaan sharmuuxuun. Kana jechuun dubartootaan dhiirota kuffisuu, dhiirotaan immoo dubartoota kuffisuu karaa waaqarraa gorsuu ture. Ajaja kanaan duuba walga'ichi xumurame. Turtiin kiyya Luusifer wajjiinii kan jalqabaas kana fakkaata ture. Kanaan boodas walgahii baay'ees goonee turre. Yoo achii baanus mootittiin dukkanaa yookaan xarafaa nigist gara mana isiitti na affeerte. Achittis daakuu foon namaa waan biraatiin walta maktee miilaaf harka kiyyatti jigsite. Wanneen kunniin lamaanuu hiika mataa isaanii qabu. Inni miilaa kun waan namni waa'ee kiyya yaadu akka beekuuf kan na gargaaru, akkasumas nama cimaa yeroo fedhetti gara dubartii, gara bineensota adda addaa akka simbirree, hantuuta, adurree fi kan kana fakkaatan akka of jirjiruuf kan na gargaaran yoo ta'u, inni harkaa immoo waan kamiyyuu akka balleessuuf kan humna na dandeessisu naaf kennu ture. Achiin booda gara laaboraatooriitti na geessitee teleskooppii akkasumas televizyinii fi viidiyoo adda addaa naaf kennite. Meeshaaleen kunniin meeshaalee ciccimoo namoota gara waldaa kiristaanaatti deeman hundumaa adda baasee kan mul'isu ture. Eenyu akka dhugaan waaqessuu fi hin waaqessine adda baasuuf nu gargaara ture. Dhumarrattis kan na waliin hojjetan shamarran babbareedoo 16 naaf kennite. Isaan keessaas Niinaan tokko turte. Kan hundumaan booda humna addaa dabaladhee gara magaalaa Leegoositti deebi'e. Ergamaa seexanaa ta'iisa. Onnee kiyya keessatti wanti namaaf nahu jedhamu tokko iyyuu hin turre. Hojii irratti hirmaadhee yoosuma mana gamoo guddaa abbaa fooqii lamaa isa 5 barbadeesse. Gamoon sunis namoota keessa jiran hundumaa qabatee waliin gad kufe. Kunis kan ta'e magaalaa Leegoos keessatti ture. Balaa kana hundumaa booda kontiraakterichi hundee jabaa ijaaree hin jiru. Balleessaan kun hunduu kan isaati jedhanii birrii guddaan adaban. Garuu hojii keenya ture. Har'a addunyaa kanarratti balaan adda addaa dhaqqabu kamiyyuu namtolchee miti. Garuu kun hundumtuu hojii keenya ture. Waraanni, ajjeechaan, balaan konkolaataa, kan xiyyaaraa, kan baaburaa, kan mootoraa, kan bishkileetaa, kan fardaa, kan gaangeef kan kana fakkaatan kan namoota dhaqqabuuf balaan kamiyyuu ajaja nuuf kennameen nutti raawwata. Garuu namoonni baay'een kana hin beekanu. Carraasaati, waaqatti itti murteesse, dogongora ebeluuti fi kan kana fakkaatan jedhanii sababa adda addaa kennan. Garuu kun hundinuu hojii keenya ture. Gaafa tokko balaa daandii irratti uumuuf bahe. Namicha reefuu gooftaatti amanee fayyee waa'ee fayyumsa isaa kan immoo namootatti dhugaa bahu bira deeme. Namichi kun nama baay'eetti dhugaa bahuun mootummaa keenyatti miidhaa guddaa kan fide ture. Kanaafuu xiyyeeffannaa kiyya keessa galche. Guyyaa tokko akka namatti dhugaa bahuuf jecha gara magaalaa Leegoos konkolaataa awutoobisiin osoo deemaa jiru, konkolaatichi ariitii guddaan waan deemaa tureef
karaa deemurraa akka goru godhe. Achis konkolaatichis deemee muka guddaa tokkoon walitti akka bu'u godhe. Hundumti namootaa gaafa du'an namichi kiristiyaan wangeela dhugaa bahuuf deemu kun qofaan osoo hin du'in hafe. Akkaataan inni itti fayyaan hafes baay'ee dinqii ture. Yoo konkolaataa keessaa ba'us karaa duuba konkolaatichaatiin karaa meeshaan itti fe'amuun ture. Waan isin dhibu yoo achi keessaa bahus Yesuus na hambure, Yesuusiif hafeera jedhaa dhugaa bahaa ture. Kaayyoon keenya isa ajjeesuuf ture, garuu hin dandeenye. Karoorri keenya nu jalaa fashalaa'e.